akkami qarqartan jatintu harkaan qabdu akkamitti galchuu qabdu kana irratti illee hin mari'attan asirra ka jirtan marti keessa amma gizee qarqarsaa bilik jettaniin bayinaa. Oke, wae pasporti bucatti amma hin argama qabu sapoonaalee gargaara maasee saadamillee asaayir guuti oroon bucatti kana sapoorti gootanii gargaaruu barbaadu. Kan yedda raaman yedda di amma gargaarsoo jenne nama dhibba lama dhibba warra dhibba deebi'aa yaada. Egalee kanaafuu waan gargaaruu dandeessanii gatti kan yedda di gargaara isinillee akkuma nuyi kanatti dalagadhee biyyabbaa kiyyatti biyyabaa ta'e xarraadha nutillee waan taanu hin beeknu warra fayyaa qabna ta'e galee boru fayyaa dhabuu. Kanaafuu waan gargaaruu barbaadanii yedda. Hayyee galatoomii akkuma inni jedhee argaa jirtanii jarri lachuyyuu nama kaleessa biyyarraa ka'ee dhufe namni namummaa isaatiin kabajamaa asii kaanii lafa sa'aatii lamaa fi walakkaa deemanii dhagaan na dhukkubeetiin irraa feeltaantu na dhukkubee deemuu jarallee dhageera. Irra guddoon mallaqaan gargaaru miti mallaqaan gargaaruu caalaa deemee namni sun akkamii eessa jira gargaaruudha akkuma inni jedhe ilaala amma ayyuu reefu 20 jira amma 17 ta'a. Nu nama gargaaruu hin dhabne bara. Nama haasa'u hin dhabne nama gargaaru dhabne malee yeroo kana nama haasa'u 150 qabna oduu amma deema lafa sa'aatii lamaa ka jarri deemtee dhayte kana dhaqaadhaniini duutee asirraa baddi akkuma qeerroon jedhee bakkeen kiyyaan dhaqellee anuma bakkeen an dhaqellee kiyyama garuu erga dhukkubsadheen booda achitti argamuu dhabuu kiyyaa miti erga jarri achitti argamte anuma waan danda'urraa qophii paaspoortii ni baasaa fi jarrillee waan bira jiru namni mallaqa irraan barbaadina deemee namni bakka dhukkubsattu tokkotti beenziila meeqa baasee Abudabi charger Abudabi dhaquu jechuun rakkoo namarraa qoodamudha. Kaleessa dhufan yookaan isaan iyyuu sa'aatii taa'uu barbaaduu danda'u. Itoophiyaa irraa kaanii dhufan. Garuu iyyuu warri eda haasoftan sun hundi kiyyallee achi jira, riyaan keellee achi jira, ebalullee achi jira, michayyoon hin dhukkubsan jettaan kun bira dhaqan. Wanni eda dhiisaa anin bilbila. Erga saniin booda hin laala isin hin jedhuuf dhugaa jirtu namni addaan baasa. Isinii galee? Kanaaf waan danda'amuun warri hin gargaaru nama gaddeemaa tarrakkoon keessan gargaarsa bira haasaa osoo taate amma hunnoo kiyya amma eda maal jettan hayriyaa keetillee dhaqee jira intala takka jarri tokko viidiyoo itti godheetiin mallaqa ittiin barbaadaa jira wanni isinirraa dhagamu waan silaa namarraa hin dhagamu dhiisin gargaarsaa garuu hin jirtan dadhabnee itti dhiifnee kophaa waan dandeenyu godhaara isinii galee kanaaf obboleessa kiyya maqaa jaartii teettitii fi ganda keetii fi ganda isiitii fi aanaa isiif maqaa haadhaan haa ergi ani koppii paaspoortii waan danda'u mallaqaan ba'a namni murni beeka gargaarsa achirraafus ni gargaara isaan immoo sa'a kanarraa qabee wati na ergite boru akka haga sa'a 12 dhufu godhee kiyya irratti nan ergaa kiyya waan danda'u hin godhaa isa birallee nulleen gargaara karaa kanaan si gargaaruu dandeenya jechuudha deemanii dhaqanii kun waan danda'u godhanii jiran achi boodallee atillee keessan immoo jarallee qunnamte maaltu akka jiru barbaachisullee gaafachuu wanta gargaarsa malurraa hin gargaara yaa'u akkuma beekamu warrallee akkuma booraan jedhe sa'aatii kiiloomeetira 100 komaa deemanii dhufuutti dargamarsiisee gargaara 100 ammallee waan danda'e hin gargaara akkasuma namoonni biraa dhibeen gaafa ispoortii deemtillee aga tokko ni geessa bakka barbaachisu tokkotti hin gargaara mee namoonni biraa namni hirmaatan jechuudha. Agana kena jeraati badati gargara tadi mari jenang wah seragam wimbe itu baru jadi apa aja kamu tentukan data aku ini karena baru tahu dan data karena aku dia dalam di bangsa kita gue udah sakit dari tebe beo akan ada pada Kia kenya one race jatuh kamu jadinya jerajat sabun fi sadam itu kita lihat ati amma yoo si alti si mijateetiin taa'uu dandeette inteetta yoo immoo waan sitti ulfaatee akka reeggettu wanni achitti qaqqama jirtu kana xiqqoo sii toluu baate gadi buutee sabboona wanna inni siin jedhe kana maqaa mica'uu tanaa haadhaa fi aga haadha isii barreessita abbaa isii aga akaakayyuu barreessita barreeffama sirreessitee waasaappi isaatiin dubbifte waasaappiillee qaba waan silaa fayyadamtu isa dubbisuu dandeetta sabboonaa kana inni dhageettami saadam Sadam lageta. Kia ani daga daga. Dia butuh berkena rapuru dan bisa. Gulen dan deteksi an account kita bawa tadi account. Sabuna sadam seadu bisuti. Ani dukulet ini nam. Ani aye sabuna ki yofatu. Sadam ini asal boleh jatuh tu. Maka ada mana dia jerapon oleh kita kerja. Oke, boleh. Maka ada lega apa ujar kita ada isi apa lega betul sabuna maka ada apa deh. Maka ada
Bakka waan isaan ergi jechuu ni dandeetta. Atillee saba. Maqaa haadhaa gaafataa jiran. Maqaan haadha kiyya Zayduu Muhammadii. Zaini Muhammad jette. Zayduu Muhammad. Okay, shira kongo. Bakka maa sabbi illee dargaachi ammallee hima jiraatee nuti siin jira kongo. Suniin baara kongo. Ayyee maaltu aferee sabboona. Wanti hafe mucattii tana namni asirratti ol saaffannee hundi ol saaffannee cadhasuun qabu akkamitti galchinaa akkam goonee galchinaa kanarratti haa mari'annu. Waan hunduu namni hunduu haasaa qofa osoo hin ta'in harkallee hiixatuu qabnaadha. Warri waa hiixatu akkuma jiru arfan kana ta'uun ol deemanii barama mataan deeme 200 foyii keessa yerree Kananii sadeen akkanatti ittiin gubarsa foonaa kiyya. Gubattee deemte akkana jedhanii bichaan nurraa dhageetteera. Ayyee sabboonaa maal goona seetaa saadamiini mana intarneetaa jira jee mana intarneetaa halkan itti halkanaa'ee anatu turi jedhee dhugaa kana baasuufi amma saadamiin asirraa bu'ee mana intarneetatti yaagalu baadiyyaa keessa jira. Kanaaf warning gira kaya udah nam to kok kini warning gira kasa miskina rabbina magar garo to udah dapat dafa nanti dafa ya sini jab ya sini jab itu mali biar kelamaan ini asirratti wanti uummata Oromoo wajjin tokko namni tokko gaafa nama rakkataa tokko qabee ol baasu osoo gulbaa kanarratti ol baatee hin arrabsin keessaan gadi bu'itee jiru maal ta'e namni ani fakkeenyaaf amma kaleessa galgala gastiin galchanii miti aga tokko dubbatte mee mucattii kana qaamaan dhaqee ilaalaa maal irraa akkasiin jirtu dhuguma akkas moo natti illee haa fakkaatu illee baatu jedhee qaamaan dhufee kiiloomeetira sararaas ga'e kan argee dhugaa jiru hubadhe. Garuu namoonni tokko osoo dhugaa kana hin hubatin zim jettanii miidiyaa irratti ol baatanii nama na hirrabsinan. Namni mucattii kanarra biyaansi waa argatuuf hin taa'u jiru. Fakkeenyaaf fudhatee jechuudha. Birri isin waliin guutanuun jiru. Oromoo yeroo ammaa birri baay'ee namaa walitti guutuun baay'ee ilaallaa jiratu. Garuu akka waan namni gargaarsa namaatiin miliyoonara ta'utti Oromoonni fudhatan baay'eetu jira. Oromoonni ilaalcha akkasii qabdatanii fi Oromoonni Oromoo guddifachuu nama irratti hawwii illee ta'e wanta akkanaa qabdatanii. Kana wadaaf. Ayyee Muhammad Daksiso yaada addaa. Muhammad. Alhamdulillah. Ammallee rabbi isin milkeessuu yaadni wanti ani isinin jedhu amma sirra deebi'ee hanga rabbiif jecha hojjettanitti nama hin ilaalina. Namni waan fedhe isinin haa jedhu. Suuraa keessan gaggaragalchuun miila keessan qabee gadaa garagalchuu. Harkuma wixxiffadha baati qarqara rabbi irraa argattu waan ta'eef akkasii rabbiif jecha ol qarqara inshallah kanuma isiniin jedha. Bakki jirus wanti anirra jirus baay'ee wantoon an jedhuufu egaa maali onnee lolanii humnaa dhaban jechaa san mammaa akkasan Mamme kiyya mamme ati du'aayimaa fi as keessa taa'e isin jenne malee onnoo fi miti. Kiyya. Biyya kana keessatti beektaa osoo anillee akkaawuntii kee maxxansee osoo inni illee maxxansee osoo sabboonaan maxxansee namni birrii kana burusintu nyaatee dha beektaa waan kana waa yaada duratti yeroo tokko sabboonaan jaartii gargaaraa ture beektaa. Maal jedhee beektaa boru Oromoo maqaa wayisitti gooti jaartii kana akkaawuntii isaaniitti irra gargaarii jedhanii ture. Garuu erga jaartii sun galte illee agarsiisa sootee waa baay'ee jedhanii sabboonaan. Kana waan ta'eef osoo saadamiin kun osoo asirraa gadi hin bu'iini akkaawuntiin isaa nutti himee asirra laxxabnee fi akkaawuntiin isaa irra gargaaranii maal jettanii sirriitti. Achirratti gargaaranii yoo barbaanne waan isiin galtuun achirra inni akkaawuntii nama barbaachisuutti irra galee erga saniin booda isiin galuudha malee akkaawuntii nama tokko akka kenninu hin jiru. Kanuma ina sabboona kiyya waan amma kiyyaan jedhee anillee waan akkana kana beektaa fadhetti ofirraa eega. Edallee ijoolleen jala kana hirmaataa turraani mee akkaawuntii nuti adda baasaa jenne akkaawuntiin ana birallee jira muuzee birallee bakka maraa ima jira. Amma kinoo jalqaba abbaa warraa kan itti arginaa ka birrii rakkoon qabu jennee turre. Kinooti abbaa warraa isillee ajira. Abbaa warraa gabaabamatti wanni kiyyaa fi sabboonaa chaayinaa fi
muuzeni gara birreetitti namni shakkuyyuu hin jiru. Abbaa warraa isiit irratti kallattiidhaan kinoo inni illee keessa jira. La namni shakku osoo kiyyaan birriin kun sirra gadii jedhu narraa iyyuu galle maal jetti bar birrii 10,000 diraama biratti 10,000 nuun guurre bar Oromoon nuun qabdu 10,000. Yoo kaati jedhe akkaawwanti dadarasee tapha hawaala fi wanni nuti gadi bubuta du'aa kennuu barbaadina fakkaata. Mee amma saadami akkaawunti qabdaati mee amma sa'aatii kana si bira jira mee as nuu baase yoo si bira jiraate. Saadam. Rakkoon qabu sisiri erga cinqaan qabu. Lakki himiti ni miti. Wasaappi keetira si erga duuba sankaa addaati muute. Amma wasaappi keetira si haa erga. Nama gargaaru fi buna akkatu tureera baay'ee. Udah salam deh. Ikna. Warna tuh kan aja ketelan jamro kesempatan lebar. Asam mesat selalu. asabna bos kula saju kalano sici. No, ini support ለማድረግ ነው አሳብ ስላሳዘነችኝ እውነት ነው። ምክንያቱም እኔም ሴት ነኝ እኔም ያለሁት የሰው ሀገር ስለሆንኩ ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ማለት ነው በጣም ይቅርታ አድርግልኝና እዚህ ያለሽ ልጅቷ የሆነ ነገር እዚህ ያለን ሰዎች የሆነ ነገር አድርገንላት ለምትሄድበት ነገር የሆነ ነገር ብንረዳት ደስ ይለኛል። አለሚ እኛም እንደዛ እያለ ነው። ለምን በወሬ ብቻ ሳይሆን በስራ እናሳይያን ነው ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን እኔ ወሬ ምናምን ለማብዛት ሳይሆን እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች 6 ሆነ 7 ያለንን ነገር አሁን ቃል ገብተን እንስጣት። ለምን አንድ ድራማት ነው? ይሄም ጥሩ ሐሳብ ነው። በቃ ይሄን ነው የምንፈልገው እናቴ። ለምን እንዳልኩሽ ታውቂያለሽ? ትላንትም ቃል የገቡ ልጆች አሉ። እንደዚህ ይደረግላት ይሄ እንደዚህ ይደረግላት ኖ ይሄ እንደዚህ ይደረግላት ይሄ እንደዚህ ይደረግ የእንትናን አካውንት ባሏ እንደዚህ እንደዚህ አያስፈልግም። በቃ እዚህ ጋር የተጎዳችው እዚህ ባለችበት የሆነ ነገር ይደረግላት። ቢያንስ እጇ ላይ የሆነ ነገር ቢኖር እኮ እቺ ልጅ አይምሮዋ ራሱ ይስተካከላል። አገሯ ገብታ ቤተሰብ አላት፣ ወገን አላት፣ ጎረቤት አላት። ለአገሯ ምንም አያሳስብም። ያለችው ነገር ሰፖርት ተደረገ። አውቃው ልጆች አለ፣ ቤተሰብ አለ። እንዴት ባዶ እጄን እገባለሁ ብላ እኮ ነው እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ የገባችው። እና ስለዚህ ሰው ልጅ እኮ ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን እኛ ልብስ ራሱ ገዝተን እናስቀምጠው ልብስ አለ ቢያንስ ማለት ነው ለነለካ አይደል? እሱ ራሱ ልኮ ሰፖርት ማድረግ ይቻላል እቺ ልጅ። አይ እሺ ስታይል አለም ትክክል ነሽ። አሁን እዚህ ላይ ማለት ነው የምናስገባ ሰዎች ማለት ነው ቃል የሚገቡት ይሄን አልሰጣለሁ ይሄን አልሰጣለሁ የሚሉትን ሰቦና ይመዘግባል። እኛ ደግሞ የሰዎቹን ስም እንወስዳለን ማለት ነው። ቃል የሚገቡት ሰቦና ይሄን በጣም ጥሩ ነው። ይሄን በጣም ጥሩ ነው። አሁን ሙሴ ምን እንዳለ ታውቃለህ? አሁን አካውንት እዚህ ላይ ብትለጥፉ ማለት ነው የምሬ ነው ማለት ማንም ሰው ሰፖርት አያደርግም፣ ይፈራል። ምን እንደምናረግ ታውቂያለሽ? እኔ የምለው ግን ለእኔ ግን የምልሽ ማለት ነው እያንዳንዱ እዚህ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ሰፖርት የምታደርጉ ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። አንድ ሰው ጋር ብሩን ሼር ይደረግና ለልጅቷ ይሄ ላይቭ ላይ የተሰበሰበው ብር በእጇ ይሰጣትና እሷ ኢትዮጵያ ይመለከቷል የሚልክለት ወይ የራሴ አካውንት በምትለው ታስገባ። እሺ ራሷም አካውንት ካላት እና ታስገባ። ግን እኔ የምልህ አሁን እዚህ ጋር ይኸውልህ ሙዜ የምሬ ነው የምልህ እዚህ ጋር አሁን አካውንት ብትለጥፉ የምን የራሱ አካውንት አይሆንም ብትለጥፉ ማንም ሰፖርት አያደርግም። እዚህ ጋር ግን ቃል ተገቡ እያንዳንዳቸው ማለት ነው በየቤታቸው ማለት ተለቅሞ የሆነ አካባቢ አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ ሻርጅ አንድ ቦታ ቢኖር አንድ ሰው መኪና ያለው ሰው እሱ ደግሞ ባይረዳ እንኳን በዚህ ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ ያብር ተሰብስቦ ይሄው ላይቭ ላይ ይሰጣታል በእጇ እሷ ለምትፈልገው ታስገባ። ከዛ እዚህ ጋር ማንም በላ ማንም ወሰደ ማንም እንዲያረጋ አይባልም ማለት ነው። በቃ ፌስ ቱ ፌስ ተሰጣት ማለት ነው በእጇ። አይ ይቻላል ደግሞ ማለት ነው። እዚህ መጥቶ እሷ መጠየቅ የሚፈልግ ሰው መጥቶ መጠየቅ ይችላል። መጥቶ እዚህ በእጅ መስጠት ይችላል። ሙዚየም ነገር ያደት ደቢያ መገር ጋር ሰጥተች ያደዲ ሰለም ወርካ ገደርጨ ይበር
أنا تقول لك غرغرة جرون እኛ ስለዚህ እኔ አሁን በእኔ አቅም እኔ 300 ድርሃም ሰጣታለሁ። እኔ ያለሁበት እኔም በውስጥ አናግሮኝ ሎኬሽን ይልካለሁ። መጥቶ የሚወስድ ካለ ይውሰድ። ኢንሻአላህ ኦኬ አላሚ ገለቶሚ ያለሽው አለም እኔ አቡዳቢ ነው ያለሁት። እንትን ትራንስፈር ይጎዱ እንዴት አለም በባንክ ትራንስፈር ማድረግ ትችላለሽ? ይመችሻል? ወይ አልችልም። ኦኬ የማይመችሽ ከሆነ ማለት አካውንት ክያ የለኝማ። መጥቶ አካውንት ኖ ክያ አሁን ወይ ነገ ወይ አሁን ይመጣል። ምቾ ከሆነ ማለት ነው። ክያ መልስ መልስ እስቲ አቡዳቢ ነው ያለችው ክያ አሬ አቡዳቢ ሀራ ቦርጎ